Barattuu ati kaayyoon jireenya maali jettee yaadda? Yaanoon beeku. Kaayyoo jireenyaa hin beektu? Meettanii barattuu re? Kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Gaaffii tokko si gaafachuu nan danda'a miti? Hin danda'amu. Teleeshii akka yaada keetti kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Akka kiyyaatti hiikama jireenyaa barbaadan natti fakkaata. Kaayyoon jireenya kee hiikaa jireenya barbaadudha jettee yaadda? Yes. Nagaa keeti akkamati? Gaaffii tokko si gaafachuudhaaf an dhufe inni qabu na gaafadhu eeyyamamaadhaan. Akkas taanaan kaayyoon jireenyaa mee maali? Akka yaada keetti kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Kaayyoon jireenyaa akka yaada kootti wanti ani yaaddu baruu yookiin of beekuudha. Kaayyoon akka jireenyaa kootti wanti ani beeku. Of beekuu yookiin of baruu. Galatoom ishee baay'ee galatoom. Illee baay'ee galatoom. Akkam? Nagaa jirtaa? Jira. Akkamati? Gaaffii tokko si gaafachuu nan danda'a? Kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Kaayyoon jireenyaa namoota gammachiisuu fi namoota baay'ee gammachiisuudhaaf kan jiraachaa jira. Kaayyoon jireenyaa namoota baay'ee gammachiisuudha jettee yaadda? Ayyee. Ayyee ishee galatoom. Nagaa jirtaa? Nagaa keetiif akkamati? Gaaffii tokko si gaafachuu nan danda'a? Rakkoon qabu. Kaayyoon jireenyaa maali? Kaayyoo jireenyaa jechuun waan uumamneef beeknee dhaloota dhufuuf waan gaarii keenya darbuudha. Waaw baay'ee namatti tola. Nagaa keetiif akkamati? Gaaffii tokko si gaafachuudhaaf gara kee dhufe kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Kaayyoon jireenyaa na akka gootti sooramuu gammachuu argachuu. Kaayyoon jireenyaa yookaan immoo jiraachuun koo sooramuudhaaf yookaan immoo gammachuu. Sooramuudhaaf gammachuu argachuudhaaf. Tole galatoom. ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ? አማርኛ ነው የምታወሪው? እሺ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ እችላለሁ? የህይወት ዓላማ ምንድነው ወይ ደግሞ የመኖር ዓላማ ምንድነው ብለሽ ታስባለሽ? የመኖር ዓላማ እውቅና ማግኘት ወይም ታዋቂ መሆን ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦኬ የህይወት ዓላማ ታዋቂ መሆን ነው ብለሽ ታስባለሽ? እሺ አመሰግናለሁ። እሺ akkam nagaa jirtan? Naguma akkam gaaffii tokko sin gaafachuu nan danda'a miti? Gaafachuu nan ishee. Tole ishee kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Kaayyoon jireenyaa ani akka yaadutti gammachuu argachuu bakka shaashan baay'ee jiraachuu. Kaayyoon jireenyaa gammachuu argachuudha jettee yaadda? Neen akka sedee yaada. Tole ishee galatoomi. Barattuu ati kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Yaanoon beeku. Kaayyoo jireenyaa hin beektu? Meettanii barattuu re? Kan mana barumsaatti barannu keemistirii, baayoloojii, maatisiidha malee waa'ee kanaan barsiisanii hin beekan. Kanaafiyyuu kaayyoo jireenyaa hin beektu jechuudha. Hin beeku. Tole ishee galatooma ulfaadha. Ishee galatooma sinirre. Akkam nagaa jirta? Nagaa keetii akkamati? Naguma miti? Gaaffii tokko si gaafachuu nan danda'a? Hin dandeessee. Kaayyoon jireenyaa maali jettee yaadda? Waan ta'uudhaaf dhalanne taanee argamuudha.